Jaalala keessatti wal kabajuu yoo jiraate, waliif abboomamuu yoo jiraate, wal amanuu yoo jiraate, jaalalli sun dhugaadhaan bakka ga'uu danda'a. Garuu waliif abboomamuu fi wal kabajuun hin jiru taanaan jaalalli sun galma ga'uunsaa carraa dhiphaadha jechuudha. Kanaaf har'aa hariiroo jaalalaa keessatti, hariiroo jaalala dhugaa keessatti akkamitti jaalala dhugaa waliin cimsuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Yoo yaa'a nagaa fi jaalalli waaqayyo bakka haala jirtan maratti isiniif haa ta'u. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii gara wiirtuu jaalalaa mana kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun akkasuma immoo laayik gochuun yoo isin tole immoo sheer gochuun hiriyoota keessanii qoodaa isinii jechuun barbaada. Egaa har'aa mata dureetiin biraatii walitti deebinee jirra. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii jedhanuuf kaa'aa isinii jechuun barbaada. Egaa jaalala keessatti akkamitti hariiroo jaalala dhugaa fi hariiroo jaalalaa akkamitti cimsuu dandeenya kan jedhu kan nuti walii ilaalu. Isarratti hundaa'ee wantoota 8 kan isiniif qabadee dhufee jira jechuudha. Inni tokkoffaa waliin kabajuudha. Wal kabajuu yoo jiraate jaalala keessatti hariiroo jaalalaa keessatti inni guddaan dhiirrii fi shamarran gaafa hariiroo jaalalaa waliin gaggeessanii wal kabajuu qabuuni. Wal kabajuu yoo jiraate jaalalli sun fayyaa buleessa ta'ee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Wal kabajuu yoo jiraate jaalalli sun yoomiyyuu taanaan haala qabeessaan itti fufuu danda'a jechuudha. Garuu wal kabajuun hariiroo jaalalaa keessatti hin jiru taanaan lamaan isaanii ofittummaa baay'isu taanaan carraa inni qabu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Jaalalli suni guddachuudhaaf boruu waan tokkorra dhaabbatanii ejjennoo gaarii agarsiisuudhaaf carraa inni qabu baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaa wal kabajuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaa waliif amanamuudha. Waliif amanamuun hariiroo jaalalaa keessatti baay'ee guddaadha. Waliif amanamummaa yoo jiraate boruu abbaan ilmaan gaarii, haadha ilmaan gaarii wayii ta'uu danda'u. Garuu hariiroo jaalalaa keessatti waliif amanamuun hin jiru taanaan akkasuma inni dhiira dubartii shakka taanaan isheen dubartiis immoo dhiira shakkiti taanaan walumaa galatti waliif amanamummaan hin jiru taanaan baay'ee dhiphaadha jechuudha. Sababni isaayyuu hariiroo jaalalaa keessattii fi jaalalli sun fayyaa buleessa ta'ee jiraachuu kan inni danda'u wal amanuu yoo jiraatedha jechuudha. Kanaaf namoota baay'ee yoo ilaalle waliif amanamummaan qaban wal jaalatu garuu waliin amananiini. Sun immoo wal amanuu dhabuun immoo gara kufaatiitti geessa. Akkasumallee deebi'ee yaada nama suni akka jijjiiru taasisa. Fakkeenyaaf namni tokko yaada qulqulluudhaan dhiirri tokko shamarran tokko yaada qulqulluudhaan jaalata yoo ta'e shamarran sun immoo yeroo hundumaa dhiira suni shakkiti yoo ta'e namni suni akka inni wanta biraa yaadu taasisaa jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan waliif amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Hariiroo jaalalaa keessatti yookaan jaalalli sun fayyaa buleessa ta'ee jiraachuu akka danda'u yoo barbaadanii waliif amanamummaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaa wal dinqisiifachuudha. Wal dinqisiifachuu. Wal dinqisiifachuu keessatti baay'ee namoota hariiroo jaalalaa keessatti wal jaalatu garuu carraasaa wal dinqisiifachuu qaban baay'ee dhiphaadhaani. Garuu dhiirri tokkoo fi shamarran tokko gaafa hariiroo jaalalaa keessa jiranii osoo wal dinqisiifatanii jaalalli sun baay'ee fayyaa buleessa ta'uu danda'a. Sababni isaayyuu gaafa haasaa tokko fakkeenyaaf carraa ishiidhaa kennee gaafa ishiin haasoftu ishii dinqisiifachaa yoo ishiin haasofte akkasumas innis gaafa haasa'u isheenis carraa isaa kennitee isa dinqisiifachaa yoo haasa'anii baay'ee jaalalli sun fayyaa buleessa ta'uu danda'a. Sababni isaayyuu yeroo hunduma haasaan isaan haasa'anii haasaa baay'ee mi'aawaadha. Sababni isaayyuu wal dinqisiifachuu waan keessa jiru. Fakkeenyaaf namoonni tokko yoo fudhanne hariiroo jaalalaa keessatti wal jaalatu. Wal jaalatan malee yeroo waliin haasa'anii taraa waliif hin kennanii akkasuma waliin dhaggeeffatanii walillee dinqisiifatan. Inni amma dhiirummaa isaa suni nan danda'a jedhee haasa'uu danda'a. Isheenis yookiin anatu danda'a jettee haasa'uu dandeessi. Haasaa isaanii sun gaafas maal ta'a? Innis anatu danda'a yoo jedhe isheenis anatu danda'a yoo jette wal dinqisiifachuu dhabuu jechuudha gaafa suni.
jaalala isaanii irratti gufuu guddaa fiduu danda'a. Sababni isaayyuu na tuffattii kan jedhullee shakkiin keessa isaa uumuu danda'a. Akkasuma isheen illee na tuffata kan jettu shakkiin keessa ishee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf wal dinqisiifachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni arfaffaa wal kabajuudha. Wal kabajuun jaalala keessatti baay'ee barbaachisaadha. Dhiifama inni arfaffaa waliin dubbii gochuudha. Sababni isaayyuu jaalalli tokko furmaata kan argachuu danda'u yookaan hariiroo jaalalaa keessatti jaalalli sun fayya buleessa ta'uu kan inni danda'u yoo waliin dubbii godhanidha. Yoo waliin dubbii godhan fakkeenyaaf gaafa inni riileeshinii jaalalaa keessa galu akkasuma ishee gaafa riileeshinii jaalalaa keessa galtu gaafuma gaaffii jaalalaa waliif dhiyyeessan irraa kaasanii maal gochuu qabu? Waliin dubbii taasisuu qabu jechuudha. Akkasumas rakkoo isaan gidduutti jiruu fi furmaata argachuudhaaf waliin dubbii taasisuu qabu. Fakkeenyaaf namoota tokko yoo fudhanne waliin dubbii hin taasisanii hariiroo jaalalaa keessa osoo jiraniiti guyyaa tokko tariitii yoo walitti bu'u ta'e waliin dubbii hin taasisan taanaan rakkoon isaanii sun maal ta'a? Akka gargar ba'uurra isaan geessisuu danda'a. Akkuma suniin akka isaan wal fudhatanii kufan taasisa malee waliin dubbiin hin jiru taanaan rakkoon gidduu isaanii jiru furamuu hin danda'u taanaan yoomiyyuu taanaan wanni jechuu hin danda'u. Jaalalli suni fayyaa buleessa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabu? Waliin dubbii taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma inni shanaffaa waliin yeroo gaarii waliin dabarsuudha. Jaalalli sun fayyaa buleessa akka inni ta'uu danda'uu fi fakkeenyaaf hariiroo jaalalaa keessatti dubartiinis fedhii hin qabdi. Akkasuma dhiirrillee fedhii hin qaba. Kana gaafa isiniin jedhu fedhii biraa osoo hin taane dubartiin tokko bashannanuu ni barbaadi, dhiirri tokkollee bashannanuu ni barbaada. Kanaaf sa'aatii walii kennanii yeroo gaarii yoo waliin dabarsanii bashannanoota garaagaraa paarkii garaagaraa bakkoota nama hawwatan bakkoota itti ofii isaanii lamaan yaada isaanii ibsatan bakka itti firiideemii qabaatanii waliin haasa'an yoo akkasitti qabaatanii jaalalli isaanii sun maal ta'a? Ho'aa deemanii jaalalli suni fayyaa buleessa ta'aa deema. Fakkeenyaaf amma namoota tokko haa fudhannu. Fakkeenyaaf gaafa hariiroo jaalalaa keessa galanii waliin bashannana garaagaraa deemu bakkoota garaagaraa deemuu danda'u. Garuu immoo gaafa mana godhatanii hariiroo jaalalaa keessa ba'anii gaafa mana godhatan yookaan bultii waliin dhaabbatanii bashannanni isaan kaleessa bashannana suni dhaabbachuu ni danda'anii. Gaafa suni immoo ishiis ta'e innis waan kaleessa baraniif walitti akorrafuu yookaan wal dhiibuutu dhufaanii. Gaafa sun immoo jaalalli suni fayyaa buleessa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf walii yeroo gaarii dabarsuun jaalala keessatti baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas jaalalli sun dhaabbatee akka inni jiraatuu fi jaalalli sun bara baraan mi'aa ta'e akka inni jiraatu taasisaa jechuudha. Kanaaf yeroo gaarii waliin dabarsuun waliin bashannanuun bakkoota garaagaraa deemanii qilleensa gaarii fudhachuun yaada walii wal jijjiiruun akkasumas bakka namni isaan hin dhageenye baay'inaan fiqiranyoonni lama yookaan hiriyyaan lamaanii kan isaan barbaadan bakka namni isaan hin dhageenye bakka caacaataan hin jirre yoo ta'anii yeroo waliin dabarsanii yaada guddaa achi keessatti waliin dabarsuu danda'u, waliin mari'achuu danda'u, wal dhaggeeffachuu danda'u, wal kabajuu danda'u, waliif amanamuu danda'u. Maaliif yeroo gaafa lama ta'anii waan tokko marii gaggeessanii achi keessatti kabaja isaa walii qaban akkasuma waadaa walii galuu danda'u. Waa hedduutu jira. Kanaaf baay'inaan namoonni fiqiranyoonni lama yookaan hiriyoonni lamaanii bakka qofaadha kan isaan filatan. Sababii maaliitiif? Firiideemii waan argataniif jechuudha. Firiideemii waan argataniif kan isaanii onneedhaan jechuudha. Kanaaf yeroo gaarii waliin dabarsuun jaalala keessatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni ja'affaa walii galuudha. Walii yoo galan malee jaalalli sun tasuma dhaabbachuu hin danda'u. Oromoon maal jedha? Yoo walii galan alaa galanii jedha. Yoo walii galan alaa galanii jedha. Kana jechuun yoo ati nama faana walii galtee qabda yoo ta'e, hawaasa naannoo faana walii galtee qabda yoo ta'e, eenyuma faana riileeshinii gaarii qabda yoo ta'e, iddoo kamittuu taanaan kuftee hin kuftuuni.
Kanaafi inni guddaan nama faana maaltu si barbaachisa? Hariiroo gaarii uumuutu si barbaachisaa jechuudha. Kanaafi inni jaaffaa maal gochuu qabdaa? Waliin galuun dirqama sirra jiraataa jechuudha. Hamma walii hin galleetti jaalala keessatti baay'ee rakkoo fiduu danda'a. Namni waan hundumarraa dhugaa dubbachuudhaa fi bineensi fi namni kan waliin jiraachuu danda'u yoo maal ta'edha? Yoo walii galee fakkeenyaaf amma namoonni baay'een bineensa horsiisu. Bineensa faana galu maaliifidha? Walii waan galaniif. Kanaafi walii galuun waan hundumarraa caalaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hariiroo jaalalaa keessatti walii galuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma inni torbaffaa rakkoo dhufe irratti waliif furmaata gochuu dafanii rakkoo dhufe irratti waliif furmaata gochuu. Fakkeenyaaf hariiroo jaalalaa keessatti baay'ee namoota gaafa walitti dhufanii yookaan gaafa wal jaalatanii akka gaafa jammaraa suniin ta'uuni. Tarii guyyaa tokko yoo walitti bu'anii sagalee isa wal sossobanii gara jaalalaatti wal keessasu maal godhu wal dagatuuni jechuudha. Gaafa sun immoo jaalalli isaanii sun maal ta'a kufaa deemanii. Kanaaf gaafa rakkoon tokko uumame maal gochuu isaanii jiraata? Dafanii rakkoo keessatti wal baasu yookaan rakkoo keessatti dafanii furmaata laachuudha. Yoo walitti bu'iinsi jiraate dafanii rakkoo keessatti furmaata yoo fidanii jaalalli sun dafee saffisaan akka inni dabalu taasisaa adeemaa jechuudha. Akkuma sunillee gara mana dhaabbachuutti illee ni adeemaa jechuudha. Kanaaf jaalalli ilma namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Ilmi namaa jaalalli yoo jiraate yeroo kamiyyuu taanaan kan inni milkaa'uu danda'u. Kanaafi jaalala dhugaa fi hariiroo jaalalaa mirkaneessuudhaa fi baay'ee wantoonni kun barbaachisoodha jechuudha. Akkasumallee hawwii walii eeguu. Inni 8ffaa hawwii walii eeguu. Hawwii walii yoo eeganii waan kam caalaa galma gahuu danda'uuni. Sababni isaayyuu fakkeenyaaf isheen waan biraa hawwuu dandeessi, inni waan biraa hawwuu danda'a. Lamaan isaanii hawwii yoo walii beekan yookaan miira walii yoo waliif to'atanii rakkoo jiru keessaa wal baasanii jaalalli isaanii guyyaadhaa guyyaatti akka dabalu taasisaa jechuudha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii.